amman tana kana Oromo walama to akkam barbachis walam we are in critical time walama nu barbachis takka Qawwee lamada miidiyaan ifiifuu kophee maali Qawwee addaati madaafni keenya guddaan miidiyaan yoo qabsoo biyya keessaa woboon geggeessaadhaa jirtu miidiyaaleen keenya coverage hin kennine miidiyaa nuu dubbatu tokkollee hin qabnu jechuudha dhiyeenya kana miidiyaan OMN dha ibsa bilisummaa Oromoodhaa baasee fi sochii waraanni bilisummaa Oromoodhaa biyya keessaa godhaadhaa jiru jala bu'ee gabaasaadhaa waan jiruuf dhiibbaa guddoodhaatu gubbarratti deemaadhaa jira satellite duraan qaburraa buusaniiti satellite biraa bitamtee fi satellite nama gubbaa jiran satellite dilasiitii miti duraan lama reserve qabaachaa ture amman qabu miidiyaan wanni sagalee qeeroodhaa ol kaase sagalee uummata keenyaa tan bira dheeraadhaaf awwaalamte ol kaase tokko miidiyaa qabaachuu keenyaatu mana Oromootti dhaqee qeeqeetti ulaa dhadhawee ol seenee ummata Oromoodhaa kan hirriba irraa kaasee bahaa fi dhihaa kaabaa kibba iddugala wal dhageessisee wal jala oofe paawara humna miidiyaadhaati miidiyaan OMN dha sochii qeeroo bara 5 walitti dhaabbatee deeme keessatti qoonni inni qabaate ol aanaa TPLF yeroo meeqaantam maallaqa miliyeenaan kafaltee qilleensarraa buuftee diaasporaan kafalee maasii horii baasee qilleensarra deebisaadhaa hayyoonni keenya ijoolleen waan kana baratan injineeronni Oromoodhaa irraa qooda fudhatanii miidiyaan kun akka qilleensarraa hin buune TPLF dhaabbinatti osoo jirtu akka gubattee maqalee galtu hagodhe qeeroo fi qarreedhaa wajjin mataa walitti qabee kan geggeesse OMN dha jechuudha hayyoonni meeqaantam duubaan haa jiraatanii garuu miidiyaan kun sagalee Oromoon sagalee tiyya anaaf dubbata jettee qabaatte dura miidiyaa OMN dhaati jira keenya satellite gubbatti Oromoon miidiyaa ifi kadantaa isii roorroo isiidhaa cinqii Oromoon keessattuu habaasee addunyaadhaaf saaxil ka Oromoo dhallee akka wal dhageessee wal jala haatu wal jala deemtu godhe yeroo duraatiif miidiyaa OMN dha kana arrallee akkuma bara TPLF miidiyaan OMN dha diinummaadhaan kan qubatti laatanii yeroo duraatiif osoo miidiyaan habashaadhaa meeqaantam masaanuun keenya galanii biyya keessaa nagayaa mootummaan maallaqa ramaddee fi dalaganii miidiyaan yeroo duraatiif hojjettoonni isaa mana hidhatti galee qabeenyi isaa mootummaa abiyyiin saamamee biyyarraa bahe miidiyaa OMN ti kun maal si garsiisa miidiyaan OMN dha dhiibbaa hangam takka mootummaarratti akka qabu ummanni Oromoodhaa beekuudha qaba silaa dhiibbaan qabaanne silaa humnan qabaanne silaa ummata Oromoodhaa kana ceesuu hin dandeenye silaa Oromoodhaaf sagalee dhugaadhaa hin taane miidiyaan OMN irraa akka biyya keessatti akka isaatfatti akka miidiyoota habashaa kaanitti biyya keessaa mootummaan mindeessitee nagaa hin jiraatan garuu gaazexeessitoonni OMN gaazexeessitoota dhugaadhaa hasabaaf laalatu hasabaaf dhaabbatu waan ta'aniif arra mana hidhaa keessaa araraafamaadhaa jira mana hidhaa keessaa gubachaadhaa jira maaliif Oromoodhaaf sagalee ta'uu qofaaf badii takka Qawwee fuudhanii gaara seenne mootummaatti dhufaafne sagalee ummata ifiitii ta'uu qofaan arraan tana mana hidhaa keessa rakkachaadhaa jiran jechuudha miidiyaan keenya miidiyaan qeeroo haasee qabsoo gooysee injifannoodhaan qabsoo TPLF hojii godhaa turre akka xumuru nu godhe arra biyya keessatti cufameeti biyyarraa ari'amee miidiyoonni habashaadhaa kakalee Oromoon hin jirtu sabni Oromoo jedhamu hin dhageenye jarri kun gaallaadhumti gaalla beeynaa ka je'ee miidiyaan isaati Oromoo xiqqeessaa arsaa ture arra biyya keessatti kabajameeti mootummaa abiyyiin mindeeffamanii bakki kennamtee fi akka miidiyaa biyyatti miidiyaa amanamaa 4 kiiloo ta'eeti miidiyaan isaa dalagaadhaa jira laalaa uummata Oromoodhaa laalaa arrallee miidiyaan keenya miidiyaa qabsoo Oromoodhaa walitti qabee TPLF darbuu keessatti qooda olaanaa qabu sun arraas miidiyaan sun qabsoodhaatu diinaan irra godhamaadhaa jira arraas miidiyaan sun saba kanaaf qabsoo godhaadhaa jira jechuudha dhiyeenya kana waa'ee sochii woboodhaa jala buusee gabaasuu fi ibsa bilisummaa Oromoodhaa baaftirratti xiinxala gad fagoo kennuudhaan
miidiyaa OMN dha jarri habashaatti duulee YouTubein OMN dha akka cufamu dhiibbaarra godhanii cufsen YouTube OMN dha akkuma Facebook xiyyaa fi Facebook ijoolleen fakkaatu rogeeyyee hedduudha abi nama nurratti ramadee maallaqa meeqaan tam dhangalaasee Facebook illee nurratti cufaa jirutti OMN dhaas takka YouTube irraa buusan Facebook irraa buusuudhaaf yaalaa jiran satellite irraa buusuudhaaf lola guddaadhaatu maalla guddaa dhangalee gubbatti deemaa jira maaliif Abiy Ahmediif diinni tokkoffaan OMN diinni tokkoffaan OMN itti aanee diinni Abiy Ahmed anaa fi warra na fakkaatu warra as gubbaadhaa lallabaadhaa oolu kanaa jechuudha maaliif ummanni Oromoodhaa akka gurra cufatee hawaata kalleen dhageenye qawwaliin dhageenye mana manatti qawween hulaa gubbaa dhaabbateeti amata dhibba bulchuu barbaada Abiy Ahmed kana nuti jalaa saaxilla miidiyaan keenya OMN'n Kellon BBS'n miidiyaa Kush miidiyaan jiru hundinuu saaxilaadhaa jira kanaafuu diinni Abiy Ahmed miidiyaalee Oromoodhaati kana gunju kana maaliifiin haasawu miidiyaan OMN dha miidiyoota qabnu khabiraatis hedduu haa qabaannu garuu miidiyaan OMN dha qabsoo qeeroodhaa fi qarreedhaan deemaadhaa jirtu keessatti qoonnisaa qooda leencaati kana Oromoon magaalaa fi baadiyyaa hundaatu beeka xiqqaa fi guddaa Oromoodhaaf beeka qoonni OMN'n qabsoo Oromoodhaa keessatti qabaachaadhaa ture qooda OMN'n gumaache qooda gaazexeessitoonni OMN dha qabsoo Oromoo keessa gumaachan arrallee gubachaadhaa jira arra yeroo dhaanaasu kana meeqaantamiitu mana hidhaa keessaa gubachaadhaa jira OMN dhaaf hojjechuudhaaf achirraa sagalee Oromoodhaa ta'uudhaaf hojjettoonni OMN dha kan siyaasaa keessa hin jirre kanuma waan rakkoo hawaasaa qofa dabarsan achi keessa rakkachaadhaa jira so yeroo ammaan tanaa kana addatti duulli guddaan OMN irratti mootummaa Itoophiyaatiin godhamaadhaa jira weekendii kana borurraa eegalee Friday-irraa eegalee Saturday Sunday miidiyaa keenya ni jiraachifna dhaadannoo jettuun diasporaan Awurooppaa Ameerikaa Eeshiyaa hundi OMN gargaaruudhaaf deemna karaa onlaayiniidhaatiin fundraisingii bal'aa qopheessuudhaaf deemnaa jechuudha kana satellite gubbatti goona satellite OMN gubbatti akka warri biyya keessaatii fi alaa hundinuu internet gubbatti satellite gubbatti dhaganitti fundraisingii bal'aa akka mootummaan Itoophiyaatti dhageessee garaan bobo akka Abiy Ahmed Oromoo gabbaatee waan ifii jabeeffattu waan kiyyeettee waan fi jabeeffattu arkee garaan isaa bilbilutti jum'ata saftii alada fundraisingii dhaabbataa godhuudhaaf deemnaa jechuudha rogeeyyiin Oromoodhaa hundi irraa hirmaannee hayyoonni Oromoodhaa fundraisingii guddaa godhuudhaaf deemna ilmaan Oromoodhaa hawaan kana dhageessan yeroon critical taate yeroon miidiyaa keenya bira dhaabbannu miidummaan tokkolleenu satellite gubbaa bu'uun qabu miidiyaan Oromoon qabdu ka satellite gubbaa jiru tokkolleen satellite gubbaa bu'uu hin qabu eenyuutiin humna tiyyaa fi humna teessaniini akkas godhuu qabna warri diinaa waa hedduu chonda maaliif warra diinaatiif bitamtoota Oromoo keessaa bitamee garaadhaaf diina jedhatti galeef OMN masaanuudha OMN isaaniif diina akkuma nuti isaanii diinatti OMN isaanii diina maaliif isaan saaxila xiqqeenya OPDOdhaa salphina OPDOdhaa cimina waraana bilisummaa Oromoodhaa cimina hayyoota Oromoodhaa hidhaa keessaa arralee qabsaawaa jiru cimina dargaggeessaa fi dargaggeettii Oromoodhaa kabiyya keessaa ammallee wareegamaadhaa jiranii faana bu'ee oyeetutti hagabaasaadhaa jiru ka uummata keenya biraan gahaa jiru miidiyaa akka OMN kan so kanaafi bal'inaan fundraisingii waboodhaaf si goon waboodhaaf bal'inaan sanii oli godhuuf jiran actually I will be part of it sadarkaa addunyatti fundraisingii waboodhaaf gaggeeffamuudhaa ta'u I will be part of it affeeraamis OMN dhaa fi waboo wal cinaa gargaaruu qabna wal cinaa oofuudha qabna lachuutu wal qixa Oromoodhaaf barbaachisoodha yooni tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoodhaaf Finfinneedhaan marsee burraayyuu sabbataan marsee godhaadhaa jiru kana miidiyaan duubarraa gabaasu hin jiraanne kaameeraan beekadhaa madaafa xayyaarri lolaa keenya OMN miidiyaa keenya madfiin teenya OMN yooni
warri gaara keessaa lolaa jiru sun sagaleen isaanii ol hin baane hin dhagahamne hin beekaman bara dheeraadhaaf qabsoon teenya kan awwaalamaa turte maal beektan iciitiin miidiyaa nuuf gabaasu qabaachaan turre miidiyaa nuuf dubbatu qabaachaadhaan turre baadiyyaa gaara keessaa lolla warruma wallo santu wal beeka malee sadarkaa addunyatti beekamuudhaa miti ummannummaan keenyaahuu bara dheeraa gobeelle keessaa maaltu deemaa ture amata 17 kan qabsoon oromoodhaa gobeelle keessa qabamtee waraana bilisummaa oromootii fi dargiin achi keessaa wal cafaqaa turan eenyu beekaadhaa ture arra garuu lubbuu takka tabaate xiitii takka ta waraana bilisummaa oromoodhaa dhukaas xiitii takka ta waraana bilisummaa oromootti dhukaate OMN faana bu'ee gabaasa jechuudha sigilee kuni isaan gabaasuun kun ummata keenya qeyroo fi qarreedhaaf hamilee taateeti qeyroo teenya kakaafti diina keenya garuu hamilee cabsiti propaganda olola diinni qabsoo oromoodhaa tana akkan jirre fakkeessuudhaaf belleessuudhaaf oppidoon ooftu kana harkaa fashalsa eenyu miidiyaan OMN dha kanaafuu miidiyaadhaa fi waraanni barbaachisummaan isaanii walii olii fi gadii miti warri qawwee qabatee lolaa jirus oromoodhaaf lolaa jira warri maayikii qabatee lolaa jirus oromoodhaaf lolaa jira walqixa barbaadamaa jiran walqixa hidhamaa jiran walqixaas ajjeefamaadhaa jiran lakkiisi warra miidiyaatiis warra nagaati lakkiisi warra qawwee dhudhee jabaan jiran wajjin hidhamaa jiran wajjin ajjeefamaadhaa jiran so miidiyaan hangam takka qabsoo saba tokkoo keessatti barbaachisaadha waantu sabni keenya akka gaaritti gochuudha qaba kanaas irraa haasa'uudhaaf teenya bal'inaanii duullummaan amma sooshaal miidiyaa gubbatti nurra gaggeeffamaa jiru amma isin beektan warri daawwattoonni keenya maal keessa jirraa hin beektan hangam takka dhiibbaa nurra deemti waan barreessu keessatti eeggachaadhaaf barreessina waan dubbannu keessatti dubbachaadhaati eeggachaadhaaf dubban roorroo duubaa nutti deemtu isin warri nu laalu guna laayibii seene jooyin gootanii ilaaltanii caffee kanaas itti huttan garuu karaa mootummaa Abiy Ahmedii fi karaa jara nafxanyaa har'aa dhiibbaa akkamtu nurratti deemaadhaa jira waancu maybe you have no idea arra rogeeyyiin oromoodhaa tan as gubbaadhaa laayibii seentee dadammaqisa ummata keenyaaf kennitu odeessa dhageessa ummata keenyaaf dabarsitu diinarratti ololaan propaganda diinaatiif deebisaa gahaa kenninu arraan tan hedduun isaanii harki isaanii hidhaadha afaan isaanii hidhaa dubbachuu hin dandan dhiibbaa irratti gaggeeffamaa jirtu so hedduun keessa kan beektan ta'a so akkasitti OMN dhaas qilleensa irraa buusuudhaaf qabsu jiran OMN saatalaayitii riizervii 3 fi 4 lafaa qabaachuudha qaba paawora diiyaasporaan qabu kanaan akkas lafa kaatee yoon tanarraa bu'e asirratti hin ba tanarraa bu'u asirratti hin ba jedhee saatalaayitii tirfee lafa qabaachuudha qaba kana wanni fundraisingii godhuudhaaf deemnuuf warreen addunyaarra bakka hunda jirtan ilmaan oromoodha warreen onlaayinii fundraising irraa qooda fudhachuu dandeessan boruu fi iftaan taan jechuun jummata saftii fi alada fundraisingii bal'aadhaatu karaa miidiyaadhaatiin deemuudhaaf ta'a akkasumatti maasii yeroo gabaabduu keessatti fundraisingii waraana bilisummaa oromoodhaatiif itti fuudhaaf teenya bal'inaan osooni gareedhaan wanni rakkoote gareedhaan taxi forceedha maarriidha akkanaa miti ana I don't believe in that ana akkanam tokkotti waan san itti naman ani publikiin oromoodhaa hundi waraanni bilisummaa oromoodhaa ilmoo isaatii gargaaruudha qabaa jeetiin aman gareen takkaa miti waraanni dhaabaan jiru kana booda waraana oromoodhaati oromiyaa defense force waraana jaarmee tokkootii miti akka dur jennu waraana ABO'dha waraana maarreedhaati miti waraana oromoodhaati oromoo hundaaf waraana marroonfaan oromoo guutuuf lolaa jiran dhaaba tokkoof lolaan jiran garee takkaaf lolaan jiran kutaa tokkoof lolaan jiran oromiyaa guutuudha roorroo jalaa baasuudhaaf lolaa jiran fundraisingin isaaniif godhuu qabnu akka sabatti walitti dhufnee gargaaruu qabna malee akka jaarmetti miti akka gareetti miti kana bakkiin yaadaan irratti wal didu bakkiin yaadaan irra wal didu nama hedduudhaan asirratti wal dida gariin akka jaarmetti tax force jaarree nutummaa warri jaarmaa hummaaree gargaara and I don't agree I have respect for them nin kabaja yaada isaanii yoo haruma dandan hundaanuu maallaqa ijoollee tana argamsiisan nin kabaja garuu karaan sun ni baasaa ittiin amanu karaan sun hin baasu karaan baasu akkami
sabni Oromoo bahaa fi dhihaa bakka jiru hundaa dubartii fi dhiirti itti jiinnee wanni kun waan keenya jennee waan qabnu cinaa dhaabbachuu akka nama ilmoo ifii gargaaru akka nama obboleessa haadha abbaa fi gargaarutti ijoollee waraanaa tan roorroon gaara galchana cinaa dhaabbachuu qabna. Paablikiin Oromoodhaa guutuun diiyaasporaa Oromoodhaa guutuun jeetiin amana biyya keessaas abbootiin qabeenyaa haala kanaas abbootiin qabeenyaa namni hulii dalagatee galu hundinuu waraanni kun kiyya je'ee gargaaruudha qaba. Kadhaabaatii miti, kagareedhaatii miti, kamarroodhaatii miti waraana keenya. Nu biratti kabajaan isaan qaban olaanaadha. Qabeenyi keenya isaan gargaaruun itti xiqqaata. Haala kanaan gargaaruuf teenya woboodhaasi amma garuu torbaan kana OMN godhuudhaaf deemna. Jarri kun lameen walqixa. Barbaachisummaan isaanii walqixa. Sochii biyya keessaa waraanni keenya godhu kan faana bu'ee gabaasu kan uummata keenya biraan gahu yoo miidiyaa saatalaayitii gubbaadhaa qabaanne qofa miidiyaa dhagama qabu. Booda kana miidiyaa heddummeeffannee jirraa keelloodhaa jira, BBS jira, Kush miidiyaadhaa jira. Khabaraaleen as bahuudhaaf deema. Khabaraa hedduun as bahuudhaaf ta'a. Miidiyaan heddummachuun takka rakkoon qabdu. Oromoodhaaf uummata bal'aa kanaaf silaarra saatalaayitii gubbaa miidiyaa dhibbaa ol qabaachuu qabna. Miidiyaa dhibbaa ol. Miidiyaan dhufuun nu gargaara malee nu miidhu. Qabsoo teenya tinnisa malee qabsoo teenya waan takka illee miidhu. Walitti duuluun, wal xiqqeessuun jiraachuun qabu. Hundinuu keenya ka Oromoodhaati. Afaan Oromoo dubbata, waa'ee saba Oromoo dubbata, waa'ee uummata Oromoo dubbata, waa'ee lafa Oromoodhaa dubbata. Miidummaan Oromoodhaaf jiru hundinuu hawlii dhufuudhaa taa'us hanga waan Oromoodhaa dubbetti keenya. Keenya akkas ilaalu qaba. Kana keessaa OMN abbaa miidiyoota kanaati. We cannot deny that. Abbaa miidiyoota kanaati. Dura qilleensa Oromiyaadhaa kabilisa baase akka Joor Maammed jetti qilleensa Oromiyaa kabilisa baase miidiyaa OMN'ti. Kabilisummaa qilleensarraa lafatti gabbuu keessatti qooda leencaa qabu miidiyaa OMN'dhaati. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa hundinuu miidiyaa kanaas akka ilmoo teessanitti ilaaltanii gargaaruu qabna. Akka ilmoo teessanitti, akka sa'oo teessanitti ramaddanii fi gargaaruu qabna. Ijoolleen OMN gubbaa leetun irra hedduun isaanii warra ifkannee paartaayimii dalagachaadhaa paartaayimii addeebi'ee miidiyaa kanaaf hojjetu. Mindaan guutuun akkaan an dalagadhutti dalagachaadhaan jiran. Ana hangaan fedhiin dalagadha. Maallaqaan fedhiin dalagachuu danda'a. Garuu isaan akkasitti dalagachuudhaaf waan Oromoodhaa kana dirqama hojjechuu waan qabaniif dirqama biraaf irra kaaniiti maallaqa xiqqaama diin dalagachaadhaa yeroo Oromoodhaaf kennaadhaa jira. We need to understand this. Miidiyaa gubbaa taa'uudhaa miti. Miidiyaa gubbaa teessee qophooytee waa dhiheessuudhaa miti. Laayiviin awwaraabu kana laayivii kanaaf xiqqootti yaaduudhaan qaba. Osoon dalagara yeroo laayivii haasa'uu hin danda'u. Maalayyaa guuni miidiyaa gubbaa hojjettu, hoguu keessummaa dhiyeessitu, istuudoo keetti hangam takka rakkan akkamitti dubbannaa yaadamaa irra waliigallaa garam deemnaa mariin kunuu yeroo fudhata. Zaala maasii fudhata. Zaala maasii sansilaa gabbanii dalagatanii biyya Ameerikaa kanatti maal qawwee dalagan. Isaan warri achirra dalaguu miti. Nuti warri achirra dhiyaatee haasa'uu hogguu nu gaafata lakkii arran dhaqqabuu dalagattiin jiraa jennaan. Beekadhaa isaanis Oromoodha anis Oromoodha. Isaan ta'aniiti caffee hoottu ni badanaa gonaan jedhan lakkiin dhaqqabuu dalagattiin jiraan jedhan. Isaanis silaa bar dalagachuudha qaban bakka sanii. Akkaan an dalagu dhufatti isaanis nama dalagachuudha qaban. They have family. Jiruudha qaban. So joollummaan achi gubbaa dalaydu kunuu wareega isaan achi duubatti kafalaadhaa jiran. Hoguu as banii haasoon laalla malee wareegni istuudootti achi duubatti kafalaadhaa jiran wareega guddaadha. Yeroo dheertuudharraa fudhata. Hedduudha sammuu nama nyaatan maas miidiyaa gubbaa haasa'uun akka warri dhageeffatu hoguu dhageeffatan isin laafaadhaa kanaa miti. Haasa'uudhaaf itti qophaa'uudha barbaachisa. Itti yaaduudha barbaachisa. Yeroo fudhachuudha barbaachisa. Waan laafaadhaa miti waan jabaadha. Akkasii miidiyaa keenya kana wiikindii kana OMN'dhaaf haa kenninu wal dhageessaa waan kana waliif sheer godhaadhaa wal biraan gahaadhaa. Wiikindiin kun wiikindii OMN'dhaa jennee sagantaa qabnullee hiinee warreen kireedit kaardiidhaan kafaluu hin dandeenye nama isin dhiyaatuun aboo siif kanaanirraa kafalee ja'aati. Mucaan sabee tokko wajji oollee kaardiin qabu caffee qarshii 660 kennaa guyyaa fandireessingiin OMN geesse narraa kennee reefuun xalasitti hojjaasaa turre waa'ee OMN'ti. Kaardiin qabu xiqqootti kafalennaan aanaa isaa kafalaan jeen hayyee sittiin kennaa narraa kafaliinaan jee. Warri akkasillee hin keessa yoo jiraatta warri kaardiin qabnilleen
maallaqa kashiina ketanii warra kaardii qaburraan warri maas kaardiin kafaluu hin beeyin wal gaafattanii OMN qilleensarra tursiisuudha qabna OMN keenya keessani khasiiti khasaati OMN qilleensarratti eeggachuudha qabna OMN addatti miidiyaa xiiqiidhaati jira keenya wanta kasi achis gaafa dura OMN kana gajjaaru dhageeffadha gaafa dura OMN kana gajjaaru wanni aarsee lafaa kaasee onnannee olii gad deemnee miidiyaa gubbaa ujennee OMN jaarree maal beektanii hayyoonni Oromoodhaa akka jirutti miidiyaa isaa gubbaa dhaqu turan duraan hogganoonni dhaabaatis hedduun isaanii miidiyaa isaa gubbaa dhaqan miidiyaa isaa gubbaa eega joowwan rabbi kaasee joowwan Oromoo farsijee aljiraa gubbaa dubbate namnummaan afaan Oromoodhaa dubbatu hundi baan ta'e miidiyaa isaa gubbaadhaa baan godhan akka dhufaniin dubbanne baan godhan hogganoota ABO'ti maaliif miidiyaan saatalaayitii gubbaa ture miidiyaa isaa akkana hayyoonni keenya dhaqaniiti achi gubbaa akka amaari fedhuttis tafii keessa buufachaadhaa haasawaadhaa turan naamana waan hin beeku hin jaa caffeeraamis warra OMN kana gadhaabe keessaa anaaf falmataa ibroofaan warra gadhaabe keessaa OMN gadhaabuu keessaa qooda qabu yaada lafa kaawurraa ka'eeti beekadhaa so amaarri maal nu godhe miidiyaa isaa kun zaman sana Oromoodhaa rabsa nama afaan Oromoodhaa dubbatu hundaahuu baan godhe akkan dubbanne godhe jechuudha Joharis baan godhan Johar duraan itti dhiyaachaa ture baan godhan jechuudha mancaa je'ee Johar akkana je'ee Johar Oromoodha ifiin je'ee akkamitti nama Oromoo ifiin je'ee dhiyeessinaa inumaa Oromoo jechuu bira kuteetti Oromoo faristi ifiin je'ee jecha Oromoo faristisan Oromoon diyaasporaatuun kaatee deeggarti guutuun miidiyaan isaa kun Oromoo matanaa'u guutuu akkamitti Johar deeggaranii daranuutu diina godhatee jechuudha xiiqii saniini aara saniini manguddoon teenya waan seef goote sabbatarraa hiikkattee dhangalaaftee OMN baatii sadi keessatti qilleensarra oolchine jechuudha within 3 months eegalamee baatii sayitti saatalaayitii gubbatti ba'ee Oromoon cunqursaa miidiyaa jalaa baatee miidiyaa ifira dhuftee haasawuu kan eegalte gaafasi kanaafin OMN miidiyaa qofaa miti miidiyaa xiiqiidhaati miidiyaa itti yeroo duraatiif roorroo nafxanyaa jalaa nu baase arra warri isaa akka nama afaan Oromoo dubbatu baan godhee jibbaa Oromoodhaa gaallaajee Oromoo chubbatti xiqqeessaa ture suni arraan tana Abiy Ahmediitu fandi godhee biyya keessaa gargaaraan isaa gargaara Abiy faarsan Johar maamafaa man hidhaa jiran hojjettoonni OMN dhaa man hidhaa jiran OMN saabameeti biyya keessaa arhamee arraas diaasporaa keessaa fundraisingii goonaaf jechuudha yes ni goonaaf to the last minute hanga bilisummaan dhuftee OMNs kabajaadhaan biyya galee beeta mangistiidhaan gargaaramee miidiyaa seena qabeessitee biyya keessa gad dhaabbatutti Oromoon diaasporaadhaa we are responsible gargaaruudhaaf dirqama qabna jaalanneetii miti yoo Oromoon dhagamte xiiqii keessa yoo galle yoo warra xiiqii baafachuu beeku taane xiiqiin dammarra mi'ooyteenyu jee wallis yoo nama xiiqii qabu taane diaasporaan miidiyaa kana isaa daran jabeessinee maallaqa keenyaan saatalaayitii lamaa sadi goonee fi jiraachisuu qaba no matter what sadaffaan miidiyaan OMN dhaa yaadannoo Johar Mohammed if you support Johar Mohammed you must support OMN yoo gartee nama gaafa si dhufe faarsitee gaafa duudii si gale gartee duuditti galte malee miidiyaan OMN dhaa yes of course yaadannoo Johar Mohammed karaan qaxxaamuraan qeeroo ittiin jaare tooftaan ittiin diina hurgufee biyyarraa gussee maqaletti galcheen miidiyaa OMN dhaa dhaabuun keessaa tarsiimoo duraati yoo isa deeggarte miidiyaa OMN deeggaruun dirqama haasawni kun nama hedduudha garaa guba bitamtoota hedduudha garaa guba garuu qabsaa'onni Oromoodhaa ka dhugaadhaa walirraa hin hafan guyyaan hammaate jettee qabsaa'aan dhugaadhaa guyyaan hammaateedhaaf guyyaan dukkanaa'eedhaaf
guyyaan si golgoleedhaaf walirraa hin haftu keessattuu guyyaa xiiqiidhaa dhiirti dhugaadhaa walirraa hin haftu guyyaa xiiqiidhaa dhiirti walirraa hin haftu waliif dirmatti OMN miidiyaa xiiqiidhaati miidiyaa irraa hafnu miti akkasii sagantaa balla qabnaa boru iftaanii fi iftaan taan guyyaa sadeen kana karaa saatalaayitiidhaa bal'inaan nu eegaadhaa anis niin dhihaadhaa ijoolleen teenya rogeeyyiin hedduun tanii miidiyaan kun irraa cufamee feesbuukitti haasa'uudhaaf carraa harkatiin cuftinuu gara siin dhufnee OMNidhaaf fundraisingii ni goonaa guyyaa sadeen kana dalaga irraa oofii fudhannee teenyee waan kana dalaguun dalagaa guddoodha dalagaa Oromoodhaati waan guddaadha inni goonaa achirratti wal garruuhi walii sheer godhaadha walii dabarsaa waliin gayaa warreen dhageessan haasa'uu xiyya kana bilbilaa walii hima caffeen irra kana haasawaa dhiiroo ni maraatee caffeen irra waan dhugaa warri jettinis warri caffeen ni maraateettinis walii dabarsaadha waliin gayaa miidiyaa kana qilleensa irratti haa eeggannu waan keenya wal yaadachiifna malee irratti ol kaasuudhaaf miti garuu wal yaadachiisuun fardummaa barbaachisummaa miidiyaa kanaa walii himuun hedduu barbaachisa kanaaf isi yaachisa malee miidiyaa OMNidha an isirratti aanu dajanee isirratti aanu Muhammad Abdul Sheeda isirratti aanu warri OMN keessa dalagu isin caalaa OMNitti aanu garuu dirqama isin caalaa fudhachuudhaan malchiisa miidiyaa kana jiraachisuudhaaf dirqama isin caalu fudhachuu malchiisa malee isin caalaa they don't own OMN belongs to Oromo asirratti miidiyaa keenya wajjin haa gargaarrannu jechuudhaaf dhufuudhaa jirra fayyaadaa walii sheer godhaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa